ati afferte sun illee dogongora waraana kanarraa yoo wannaa qabaate malee Oromotti iyyatee sabatti garaa jalaan iyyata malee asbayee rakkinna isaa asraara isaa wayta ibsu jechuudha. Ani salleen tuun amma qabsaayaa Oromooti hin tuqu jechuudha. Waa takka illee hin jedhuun ati akkanaan jedhuun garuu yeroo asbayee rakkinna ofii waan isa keessa jiru akkana jedhee himatee jedhu nu biratti fudhataman qabu. Nu biratti fudhataman qabu. Waraana cicciruudha, waraana qooduudha, saba tokkummaa ummata Oromoo wajjaan ciruudha yoo jennee ka dubbannu taate suniin kajeelamu. Ummanni Oromoo walitti hidhamee jira, waliin jira nama tokko lama olii gad caakaa keessa badduuf olii gad hin badu. Hoogganaa filattanii miti. Akka Oromootti jaalatamee miti hoogganaan kun jala deema, jaalmarroodha. Lakki hin tayamnee miti. Waraanaa fi sabni Oromoo waliigala irraa buusa intaha wanni hammoo miidiyaan asii baaftanii haddaaqa kaanii ay fuutanii gama waa'ee isaa osoo irraan beeyni asuma fidanii aalama miliyeena 50 Oromoo irratti gadi dhiiftan kun diigaa waraanaatti kiyaanatul udmaa lishaabil Oromoo kana tafaasiira ufumaa godhaa. Tafasira ufuma godhaa malee nuti keessa seenu shu'uun akkanallee keessa hin jiru. Amma bakki Oromoon jiru namni hoogganaan Oromoon filattee lafa jirtu waraanni illee filattee lafa jiru jaalmarroodha. Abbaan fedhe achitee sanii jijjiiramee yoo jedhu waggaa 27 yoo bulche waggaa 27 kana keessatti istiraatiijii tokko irraa yoo argin istiraatiijiin kee kun laafaadha. Ati meenurraa bakka taa'ii taqaa'uda jechuudha. Waggaa 27 keessatti taqaa'uda ta'ii namni biraa bakka kee haa bulchu jechuun istiraatiijii waraanaa ka addunyaarra jiru hunda. Lakki ana amaa achi na baasanii miidiyaa irratti na baasaa rakkinna kiyya miidiyaa irratti Oromoon naa haa dhageettu jennaan uumaa adamaakum himata ati himattee ana gurran seenin hin danda'amu sunamma hin danda'amu akkasii miti. Waldhabbiin garaa jalaan dhumachuu garaa jalaan dhumachuu didu ammoo as bayanii rakkoo waraanaa himachuun ummata Oromoo diiguun beeyna malee ijaaruun hin beeynu intaha kun asitti dhumata jedha. Sadarkaa lammataati waan ajaa'ibattu jira barana ummata ajaa'ibaa kanattu ay baye alaabaa gubuttu ay baye amma ummatuma alaabaa kana gubuttu as baye qabsaayaa jedha ani itti gaafatamaa waraana obbooti jedha ani abaa ooda jedha kunoo alaabaa kana gubeenaa caqasaa jedha ummata akkanaa kanattu as baye yeroo ammaa kana ummata ajaa'ibaa ummata nama dinqisiisu ka akkanaa kanattu as baye yeroo ammaa kana isinii galaamiti isinii galaami alaabaa gubuun miliyeena 50 Oromoo gubuudha. Miliyeena 50 Oromoo gubuudha. Nama arrabsuu, nama jeequu, nama ra'ayi isaa balleessuu, nama waan feete jechuun mirga qabda. Alaabaa guburratti ammoo saba Oromoo taatee ati mirga hin qabdu eenyummaanu. Ana waan feete naan jechuu koofiyaa kiyya kana fuutee gubuu tooba kiyya kana fuutee gubuu waan feete gubuu mirga qabda. Shaksiyyaa kiyya qofa gubde jechuudha. Garuu alaabaa gubuu miliyeena 60 ummata Oromoo gubdeeti. Kuni sadarkaa sanitti ilaalama. Alaabaa gubuun miliyeena 60 ummata Oromoo gubdeeti. Alaabaa hayyoonni baafte ka hayyoomni itti gabroonfate hayyoomni irratti ajjeefame hayyoonni irratti gudeedame hayyoomni alaabaa kana gubuu jechuun ati ummata Oromoo miliyeena 60 gubuudha. Ummata Oromoo miliyeena 60 kana gubuudha moo mataa sirraa haaduttu afdala yoo naan jettan mataa karaa kabajaatti sirraa haadu osoo albe gogaan ta'in wannan si miicanii jechuudha waan adda addaatiin milaaciin seera maalii fi mataa sirraa haaduun yoo firiiziin kun fikrii si dhoogge waan fakkartu qululluun ammoo hin fakkartaaf sirraa haadde malee ijoolleen badoomaaf illee sirraa naanne. Limaata miliyoona 60 gubdee nama miliyoona alaabaa dhiigni meeqatti gadi garagale gubdee as deebitanii ammoo maal jettan mataa irraa haadee maali nama dhahu nama wannaa godhu
إن يوم أنا مس بروس جتشون ولكن على با جبون مليون جهاتما أمة أوروما جبون مليون جهاتما أمة أوروما جبون ما ريفين سكرا سيرات راحادني اتزار في أمة أوروما تنجتشو عليون عن جدا ريفين سكرا سيرات أن أكان جن ألبين جن وانا ملاجي راحادني أك إني فكروا متى يستنا قولا سنيقلا أكان سنيقلا وان أمو كان أسباتني ريفنسي هادمي مالي منهنا كيسانتي مالي I know كونين دلقم كون سيكولوجي دعادا على با قبو جتشون واقو قوتو قبري كيسا قبو جارة أبا قدا قبري كيسا قوتو جنرال تادسا برو قبو إلمو قلتو قبو ندي قمدا قبو كوني ورق قبريتي في ورق da gubbaa kanatti illee alaabaa kana qabatu haa gubatuudha kun psychology du'aadha eenyumarraayyuu fudhatama hin qabu abbaa feete arrabsi abbaa feete uffate huccuu isaa gubi abbaa feete afaan gadi deebisi abbaa feete afaan ol deebisi walaakin alaabaa gubuu sinayyamnu alaabaa gubuu sinayyamnu alaabaa gumnaaniin diina oromoo akka taateen beekama diina oromoo eega taate oromoon maal sitti ta'uu qabdu ofirraa si deebisuu qabdi hagana hin taha kun qadiyyaa dhumate diina oromoo badaa oromoo keessa taa'ee oromoo nyaatu kana beeka amma eenyu tokko London kana ta'a bantii fufaati Mr. Bantii fufaati ani oromoodha itti gaafatamaa ABO'ti ani ABO'dha kunoo alaabaa kana gubee nalaalaa jedha sidin kisiisa wallah nalaalaa jedha ani kana quba qaba yeroo waraana san keessa jirutti jechuudha inni lola dadhabee qoraanii fi bishaan guursisaa turte akka malee jedhan addi bilisummaa uummata oromoo ganama qoraan baata galgala bishaan baata jedhan kaf ka jedhe rabbi achi keessaa baasee Londonii fidee aarii bishaaniitii fi aarii qoraanii san alaabaa rabbai kanallee taqaariirri dhibbarraa dhibba achumatti dhiisaa hin arrabsu'an aarii qoraaniitii fi aarii bishaanii akka harree wadala diidoo kana laal gubbaa kana feetee oofti jedhan ABO'n tun innillee dilbiidha wayita sana gabirgaa jedhanii kun achitti dhumata inni aariin inni itti bahe aarii qoraaniitii fi bishaaniiti alaabatti bahe haga nama dadhabe caala nama aarsuuf aarii qoraaniitii fi bishaaniitti lola dadhabee qoraanii fi bishaan baatee gaara kanaan deema jedhan ganama galgala soqanii akkasi kaasanii bishaan hin dhufne dheebonni qoraan nyaataan goonu kun beekamaadha sababa saniif gube malee waan biraatii miti sana irra laalina waan biraatii miti aarii qoraanii fi bishaanii itti bahe haga naqatiyyaan sunillee dhumatte waan kana ta'eef hawaasni keenya bakka jirtan hundatti warri alaabaa gubuuf deemtan yoo rakkinni isinirra gahe rakkinni maanurra gahee hin jedhina dogongora guddaa deemaa jirtan abbaa feetan arrabsa namni isin tuqaa jira abbaa feetan jawaariin ta'e abbaa feetan raa'ii keessan irratti naqa alaabaa deemnaaniin ammoo no hinayyamamtan alaabaan hinayyamamtan bishaan baatanii qoraan baatanii shu'uuna kennaa miti awwala lola akkatti lolan jabaachuu qabdan lola akkatti lolan jabaachuu qabdan tadriiba akkam fudhachuu qabdan rafuun qabdan eegas yoo kana dadhabdanii bishaanitti isirran alaabaa gubdan kana nu fudhannu alaabatti aariin bayina nama qoraanii fi bishaan isinif feesan soqaajjeesa shu'uuna kennaa miti nu alaabaan ammoo dhimma kennaa hawaasummaa keenya eenyummaa keenya waan calanqisuuf osoo aqiidaa kennan ta'in eenyummaa keenya waan calanqisuuf ittiin boonna jechuudha alaabaa adda bilisummaa uummata oromoo sababa kanaaf alaabaa kana yoo gubdan saba oromoo waan gubdaniif homaa adaraakkum waan isin irratti deemu booda kana kabajaan uf eeguu qabda ruuhii teessan kabajaan uf eeguu qabda warri alaabaa gubdan alaabaan gubina alaabaan gubina alaabarraa fagaadha anallee arrabsa nama biraallee arrabsa huccuu isaallee guba afaanillee gad deebisa lukaanillee irra deema mirga keessan hurriyaturraa walaakin alaabarratti isin hin ayyamnu kana beeytaniimi lama kun asitti dhumata sadaffaa biyya teenya Itoophiyaa tana biyya teenya ta keessa jirru tana
arsiin ganda an keessa dhaladhe beekamaadha. Beelattu tuqee jedhanii beelattu tuqee beelaaf mallayni akka guuramuuf warra beelli tuqe kana arsii mallayni akka guuramuufi jedhan arsii. Oromiyaa kutaa 11 keessatti namni beelle akkaan seene arsiidha. Gurratti culuq arsii dhagaye ani isin keessa jechuudha beeytanii akkas isinii gola. Namni beelle akkaan seene arsiidha. Kabirrii guuramtuuf illee arsiidha. Mala beelle akkaan seene Oromiyaa keessatti isinii maa dhagaa. Akka Oromiyaatti qabeenyi eessa yoo jira yoo jettan qamadii, xaafii, midhaanii wanni adda addaa arsii keessa parsantii 90% yoo jedhanii danda'a. Beekamaadha kun. Hundi wanni Itiyoophiyaan daabboon Finfinnee keessatti kana ciraa yaatu kun arsii keessaa dhufa. Kaamil daabboon arsiin qamadii qabde jechuun walaa daabboo takka Itiyoophiyaan hin argitu jechuudha. Kuni beekamaadha. Mootummaan illee beeyti namni biraallee hin beeka. Maaliif dura beelaan himamuu geettarreessin? Warra kunoo midhaan waan adda addaa oomisha adda addaa galchuu isin. Salphinni kutaa Oromiyaa 11 keessaa isin mudatee adda keessanitti beelli isiniin himamee guyyaa mara beelumaan himamtanii malleen isinii guuramuuf maali isin rakkinni keessan? Isinii himaa dhagaa. Tokkoffaa hawaasa keenya ka arsii jechuudha. Tokkoffaa wayita raayyaa ittisa biyyaa Tigraayin ilmaan fixu jaartii dullattii fixu kutaa Oromiyaa keessaa namni akka keessanitti horii itti fe'een jiru. Sangaa saqalatan hunda itti feetan namaan ajjeesisiisuuf nuti arsiin. Sangaa keessa nyaatee nama meeqattu du'e, daa'ima meeqattu du'e, abbaa meeqattu du'e, jaartii meeqattu gudeedamee du'e. Sangaa keessan nashaaxanii sangoota kennaa turtan. Sababa kanaaf homaa adaraakum sababa kanaaf isiniin fassaru akkanumatti taa'aa fassaraa warri aqlee qabu. Akkanumatti taa'aa fassaradhaa. Osoo Oromiyaa keessatti gabii akka malee qabdan isin raqmii tokko beelaan duratti himamuun maal akka isin taatan tafaasiila baay'eetu jira. Miidiyaa irratti hin dubbadhu guyyaa dubbadhutu jira. Miidiyaa irratti hin dubbadhu guyyaa dubbadhutu jira. Akkanatti deema. Asii bayanii arsiin beeloo itti birrii guuraa arsiin beeloo itti fafa eebiidha. Eebii fafa jechuudha kun. Biyya qabeenya akkana oomisha akkana jirtu. Qoya mootummaan Itiyoophiyaa Minilik irraa qabee haga amma daabboo waraanaa nyaachiftu kana parsantii 100 harka 99 tuqaa way arsii keessaa galchuu beeytanii isin. Arsii keessaa galchuu beeytanii qamadii akka malee gubbaa kana hasaasaa kanarraa fuudhee yoo isinitti hime ardaayida kanaan asin gadi taree baale keessa gad asiin gindhiirii kanaan gadi bu'ee hunda isaa mootummaan waan daabboo kanatti waraanni nyaatu kun parsantii 199 tuqaa way arsii keessaa gala. Wanni mootummaan nyaatu kun. Okay? Ganda biraa danda'u midhaan kun waraana hagana ga'u danda'u arsiin kutaa 11 Oromiyaa keessaa beeloyte gargaarsa sikkoo mandoo bayaa badhee jamaraa guuraa fi jechuun kun fafanu. Nuti warra ilma ufii hidhatti ol darbee harkatu mu'ala. Wama adraakum dubbii ani isiniin jedhu kana kan isin hin fahamne. Oromoonni biraa falmatti. Bakka jirtu nuti warra ilmuma ofii argate Jawaar Muhammad arsii keessatti dhalate ka Oromoo hundaati. Walaakin qixa kutaan biraa waliin dhaabatu ummanni keenya ka arsii waliin dhaabatu. Sababni mashaqqaan beelli gara keenya deemuuf fassaraa taa'aa hiikaa warri waa hiikuu beeku. Warri hiikoo danda'u.
warri waa haasa'uu danda'u warri dubbii fakkaru mufakkirtoonni warri waa fakkaru taa'a fakkara arsiin maa kutaa 11 oromiyaa keessaa beeloytee qarqaarsa barbaadde osoo qabeenya oomisha akkanaa qabdu jedha taa'aatuma fakkara warri waa fakkaruu hin dandeenye jimjimiin miseenjaraan bilbili ganama subii amma osoo hin ta'in sii fahamsiisa akkaan isinii galaami akkaan dubbadhe dubbii tan ammoo warri faamu ni faama arfaffaa waraana biyya waraana malee waan biraan beeyne biyya waraana malee taankii achi fe'uu malee garana fe'uu malee marii hin beeyne biyya rakkinna waraanni kun namni kun haa du'uu malee du'a isaa kana baraaruu hin beeyne nagaa oltanii biyya namni kun haa du'u ilmeen ebaluu kun deebi'ee haa du'u ilmaan teessan ammoo hin duutu ani isin gaafadhaa Tigreen ka qabeenya qabu itti biliyeenaan Awurooppaa kana badhee mara gadi dhiisee galee lola biyya keessatti lolaa jira dhugaa maaliif sabummaa isaatiif eenyummaa isaatiif mee dhugama isin gaafadha laal ka dandeettii baay'ee qabu waraana keessa taa'ee waraana wajjin deemee ilmaan isaa hawwata isaa waraanatti kaasee lolutti jira kaa'eennu tokko amma jeneraali alaagalee lolchiisu tokko Ameerikaa eenyu biiraa faabrikaa qabu tokko qabaataa akkaani duraallee qabsorra ture mee dhugama isiniin jedha dhugama isin dhugatti biyya tana takka godhuuf biyyaa dhaabattanii dhugatti ruuhii teessan hin jaalanne mee hangaasaa fa'a lolchiisaa taayyee danda'a fa'a lolchiisaa mee shimallis fa'a deemee haa loltu mee akka Tigreessanii keessa bulte mee akka Tigreessanitti haa bultu dhugamatti qabsooytoota isin wallahi waytasan itiraafa isinii seenna dhugatti biyya jaalatti dhugatti biyyaaf dhaabattanii mee dhaqaa lola osoo suufarratti deebitanii kijibuun ta'in dhaqaa lola mee isin laallaa waytasan akkatti isin biyyoomaa fi eenyummaa keessaniif dhaabattanii biyya san keessatti loltan isin laallaa dhaqaa lola mee akka Tigreessanitti dhagaa Oromoo rabbi isin dhaqqabe rabbiin aalamaa isin dhaqqabe kana guyyaa asrii alkan jum'aa kanaan alhamdulillahi rabbil alamin jira sila wallahi zulumanni isin seenuu deemtan dukkanti isin seenuu deemtan ka idmee keessan hurriyyummaa hin agarre rabbi malee namni beeku hin jiru mootiin aalamaa isin dhaqqabe badhaadhina jedhanii dhufaniituma waan badhaadhan hin dhageenye garuu dhiigni namaa lola'aa jira hagammatti mariin tokko ka keessa hin jirre shukran موتما أمريكا جو بايدن تانكيو غلطون ماليف جت أبو مصعب دبي كان عن جرامه أما تينا مسكينا تينا تحركما أمريكا إيجتو إلى يوم القيامة حركما أمريكا إيجتو حركما أمريكا إرابه هندن دين إدمي إسي تدمس سوال أسمان جتي salaatni fajri yoo gahe bazziga tadamassisual bazziga waan damassasan tokko nagarre ammoo agaasinima elgadda mootummaan Ameerikaa bayee haasa'e san anuu jala rifadhe sila namni mootummaan hagana ga'u mootummaan addunyaa kanarratti beekamaa teknooloojiin beekamaa qabeenyaan beekamaa waan maraan beekamaa haasoo inni kun akkami isarraa mala jedhee saalfadhe teenna ammoo kana dubbachuun itti ulfaata kanuma dubbachuun itti dubbata tokkoffaa jedhee bar haasa'e inni haasa'e dhibbarraa dhibbaa keessatti ka addunyaan marti quba qabdu namni maqbaraa yookiin qabrii barbaade jedhe Afgaanistaan seena jedhee bar maaltu mootummaan addunyaa irratti beekamaa teknooloojiif qabeenyaaf waraanaan haasa'e akkanaan haasa'e dhiirri kanatti haasoyti laal biyya ofii tolchuuf biyya ofii rakkinna nama ofii hawaasa ofii beeyti laal rakkinna waraanni isii keessa jiru beeyti hin cinqitu kama satellaayitii addunyaa faxaa addunyaa hunda qabdee qamaru sinaayi addunyaa maraan deemtuun jechuudha hin cinqitu tokkoffaa jedha namni awwaalcha barbaade maqbaraa barbaade jedhe Afgaanistaan seena jedhe akkuma Tigreen qabdunda awwaalcha waraana Itoophiyaatiin jenne Tigraay akkas jedhe
لما فاجد وقاد يقدم دول كان كيستي جد وقاد يقدم دول كان كيستي جد ويرى وراني قال بيجكنا دجاجو استيتي شنتمي وي أمريكا كيستي ويرى كل سدت وفرقت وأجري إنك شت أرجسان كيستي نمني كل سدت ويرى وفما فرقة وران إتشلولي دبي نمني كل سدت إنكرا وفما فرقة اتدون نجد غنم هذا إساتك ويا ولي أني لفا أبو مصعب لفا كاسي هذا نما كل سدت ويرى استيتي شنتمي وي أمريكا كيستي كما خدامي منابان لولا تشيسو نتمول أتاجين كاندا نما كل سدت كدو اتكانا جد ورا إتشلولي دبو صدف فاجد أجا جتشنا سيبر وقاد يقدم كان كيستي غوياتو كيستي دولار مليون إبساتي في النجد دولار مليون إبساتي وقاتو كوران إثيوبيا فرقتو يجول في واحد غوياتو كيستي دولار مليون إبساتي في النا ووران إثيوبيا وقات فرقتو غوياتو كيستي وانن وقاد يقدم كان كيستي في تريليون لما في بليون بشنجن وسو أفريقيا كاملة كنني وقاش انتم وسو واندلقين يعتبري كان وقراجة كان ورا وانفكر أرجيته وياتو كيستي دولار مليون إبساتي فين وقاد يقدم كيستي دولار تريليون لما في ميكا بليون إبشن فين ديين إسنيكال أكام فاهمة وانا ناسو موتومان حاجانا جو أكتي إني دبي حقيقة هي مكاكي جبان تاين كاكينا ساعتي تقدم أمور تدام السسوال جناو قلتو أجسيما بيا إسا تلشوفي إيجا أمو أتشي باني جن ميشان نو أتشي كيستي غني باني ميشان كالولا جتشورا ميشا حمايا كان نيني كإثيوبيان تكا إجان هفوران أرجن 1 بليون سديت مشان بيتا مجد بليون سديت مشان دولار هند إساني جراغن باني جد سني كلام أكان سني كلا حاسوين أنا سوكون كناف بيا قدر إفني كيسا باني ما جتشورا كون مويتم نجتشوي مجتشو إبرة مويتمني بس فقط مويتمني جرا سبب كان أفتش كيسابانه مويتمني جرا إبرة إبتيجة هيمه تناي ديفيد مالتي قافت بيتا جرا كسيت لولي وقاد يقدم غارا كان دغات حقسه بشام مركز ديمه غساغس عقيدة سقافت عقيدة جرا صوفية رجت عقيدة جرا مرترودية قبورية برجعتي مجالك سابه إدميسا ويتأسبيتكم شهادة ما إدميسا وايك أبصون بيك وجد إدميسا تكنا أصويادة معلومة إسانين بيكين أسبيتم صوفية دابر ممكن جرا شيء كان إركت اللي بر مترودي ويلا تمنون أكنا هذا برام كان هذا أصوين كان كأمريكان إدميسي كأكنت على بيا موتوم من قوة عظمى في العالم كانت إدارة في سنف كن بر قبوريادا ماليادا أسكركيادا أرتوكيادا فزقيادا وقاد يقدم تكاي سا قبوريا جنون أجر صوفيا كجنون أجر هم نيج أبسه كرا كاسي أمريكا بينيتو أري جنان يرى دبتي أما قبوريا دا صوفيا دا مرتدوكسيا دا روسيا دا بيسبيا دا وهم اتباف تولالت أبيبي دا جاي ستما شؤوننا ما بيران سينيني بيتيتي فالمد هند الأبدامي أحكم دوران رفت الترافي جالس وان إيران دبتي وان لينجان دبتي وان إمبراطورة الدنيا دبتي وان أكايد إسلام دبتين قاديتي أمتا بيكا كتدلقو صوفيا متردوريا سروريا الدنيا سران أجد
wanni ati WhatsApp irratti baatee kana ijoollee gurratti nayxuuf hin jiru. Ijoolleen imperaatora ummata dhiira qofa wajjin jirti. Ijoollee yeroo ammaa kana kabarattee jirtu. Akkana jedha. Sunillee akkasittuu bayanii mooyatanii sababa alaaqaa addunyaa godhataa jiran. Kenna ammoo kana godhuu hin danda'u, kanallee dubbachuu hin danda'u, kanallee jechuu hin danda'u. Wada xoor gimbaarii malee meelaa meeqa deema xoor gimbaariin kun hin caqafname. Gammannee gammada, gammannee gammada. Ganama gaana galgalallee gammannee gammada, ima gammadan jar. Du'a namarratti ima gammadan. Biyya ijaaru irratti hin gammadan, biyya wajjin dhaabachuu irratti hin gammadan. Ummanni bar wayita lola siyaasaa waliin lola, istiraatiijii waliin lola, kaayoo waliin lola malee akkanumaan loluma qofaan oofu bar loluma. Ajjechama qofa maali waaw siyaasaa fi lola wal bira fidan. Garamitti akka erkatu laalani malee biyya teenya balleessitanii qarallee isinitti himnee jirra. Biyyi maraafuu wal qixaa eenyumaafu anillee haasaa kiyya irratti nama ajjecha irratti nama kaasu, nama arrabsu irratti nama kaasu, haasaa kiyyaaf rabbiin bilisa godhee na kalaqee haasaa kiyya dhibbarraa dhibba dubbadhu, haasaa kiyya kabajaan haasoo inni keessan kabajame. Haasoo inni kiyya dinnaaniin duniyarra jiru ani sin falmadha. Limaadhaan falmanne maa dhiira akka keessaniiti. Meeshaa waraanaa qabdan malee maal qabdan? Rabbiin qabna ka meeshaa waraanaa taru hunda isaa. Isinii galaami soba dhiisaa gara dhugaa as bayaa, gara dhugaa dubbadhaa, hawaasa amansiisaa. Yoo dhugaa dhiira taatan, leenca taatan akka mootummaa Ameerikaa kana tafaddalu. Hin diddanii mi'oomaa adiraakum diddaa isin diddaniituma namuma leenjisa. Fursotti naqa leenjisa. Yoo isin waan kanarratti najjaatanii jettan viidiyoo kana qabadhaa. Waan isin waan deemtan kanarratti najjaatan rabbiin isin agarsiisuu jira. Isinii gala. Ajaa'iba wallahi. Soomni akkanaa kijibni akkanaa nama hin baasu wallahi. Namtichattu Oromoon aqlii qabdu qofti qabadhu kullaa. Harree qaba. Harree takkattii tana malee waa takka hin qabu. Namichaan kijibaa miti yeroo matakka dhugaan dubbatu. Kijiba isaa kanaan ammoo addunyaa halaake. Ganda halaake. Caqasitti hima. Harree takkattii qaba namichaan. Harree takkattii tana malee waan biraa waa takka hin qabu. Intaloo wal mari'atee abboo rakkanne harree takkattii tana qabna. Addunyaan gabaa qabdi, waan mara qabdi akkam goona jedhe. Xiqqoo isii warqii wayii argatee eegee harree keessa kaa'e. Warqii argatee eegee harree keessa kaa'e. Asumaa isii keessa kaa'ee gara gabayatti hin qajeele. Gabayaa yoo dhaqu ol seentu harreen harree argitee jettee yoo iyyitu warqiin tun keessaa gad utaalte. Warqiin tun harree matana keessaa eegee keessa xab gadi jette. Namni gabayaan marti argee ila harreen badala faandoo buuftu warqii darbitii garaa keessaa harree akkamitu ni jedhanii bidnu malee jedhanii itti wal gayan. Abboo harreen maali? Harreen akkanatti warqii buuftiin dadhabne mana nu guuttee warqiin aakera dadhabne gabaa haa guuttuuf finne jedheen. Argite? Kijibu namichaan laal. Kijiba bar kijiba amansiisuu qofa akkasi namni biyya keessatti amma deemaa jiru. Mana nu guuttee jedhee warqiin aakera amma gabaa haa guuttuuf finne jedheen. Warqiin takkatti mata keessaa baate san malee ta biraan qabdu harreen. Sinii gala akkaan Oromoon asli. Ajaa'iba wallahi. Eegana caaratanii miliyeena meeqaan bitan harree mataan. Miliyeena meeqaan bitan. Ka aakera bitate kunin galee manatti harree. Aakera deemeen harree manaan seene. Intalaa hey nagaa akkami fayyaa ajaa'ibaa mi'aan maali? Harree binne harree warqii malee faandoon buuftu. Akkam warqii anillee godhee maarree ijoolleen xiyyallee godhatte. Ganama wayita namichaan ka'u faandoon guutu. Faandoon foonaa guutu. Ajaa'iba faandoon foonaa guutu. Namichaan na shawwateedha. Ajab namichattiin na shawwateedha. Kanaa fida harree. Fidanii mana isaa fidan. Manuma namicha kana. Kota hin jiru jaartiin mana jira. Intala salaam alaikum abbaan ebaluu jiranii hin jiran. Maal ta'e? Wallahi garaa wannaa bahe. Nu dubbisaa dhufu.
meeqoo yaa saree itti isinii qajeelcha siistama dalagaa jiran kijiba dalagaa jiranii bar saree itti isinii qajeelcha saree isinii waameesse sareen akkamiin fida saree namticha ammoo saree birattu bira jira saree bira jira kanaan wal fakkaata waytentaloon saree gadi dhiiftu kuni sareen gara raqa nyaachuu tare sareen kun kanamicha bira jiru waliin dhufe ila kunoo saree waamee dhufe jette ajaa'ib sila sareen akkamitti waamee dhufa kun waan nama dinqisiisu amma waan harree tana dagatan jira saretti gara galanam sareen bitamu malee sareen akkamitti nama waamee dhufa akka nama saree dagatan harree amma saree gurgurtu malee saree maa saree abboo nama nawaan amma nama keessummaaf nawaama akkamii isinitti gurgurtu malee caarataan bu'i saree irratti illee caarataan saree irratti illee bu'i caaratanii miliyoona meeqaan saree irraa bitan barki jibaa kun marti isaa laal waan biyya keenya keessatti deemu wal fakkaataaf isin yaasaa jira caaratanii saree miliyoona meeqaan irraa bitan isuma kana saree wayita miliyoona meeqaan irraa bitan taran amma jarri achi saree yoo manatti hin galanii ijoollee tiyya takka waami jedhee gadi dhiisee dharra sareen badii maal beeka saree namtichattiin tun hin kijibdeedha sareen illee waamtu jedhaniifuma jala ka'an ammallee yoo mana isaa dhaqan hintalaa wallolutti jira intala qaysirii keessatti guutee waan akka afuuffatte yoo namni itti ol duudee lolaaf ka'e asuma ol utaalee billawa fudhatee as keessa waraanee qaysiriin kun keessaa gadi jige intalti kataf jettee duute maaboo maa ajjeefte laa akkanuma wallolaa yeroo hintu ajjeesee kaasa jedheen yaa kijiba ajjeesee isimatana bar kaasa yeroo hedduu akkanumatti mee ajjeesii kaa akkamitti eega isin duutee jettee dhiiga keessaa gannaytee akkamitti ajjeeftee kaafte ajjeesii kaasi kaa tayyib eegana ittuma achisii kee isin yoom waraanamte waa as keessa kaanii dhiigni qaysirii gajjige malee jedhee itti afuufe yoo inni itti afuufee jedhu ol utaaltee kaate saree maal be edaa jaartii teennaan yeroo wallolle haga walqaayisaa oollu ajjeefnee afuufneen kaafnaa jedhee namni marti isaa galeetuma wayita jaartii wallolu ajjeesuma gadi taa'e taduute achi afuufan achi nafte taduute afuufan achumaa nafte cim jaarsota biyyaa jala kaamila jala jaartii fixe namichaan macak nuusoqa isuma kana nuuso itammalee ammallee isuma kana mataba isaa kana barbaadu deemanii itti dhaqan maali amma shawwaduun danda'u kijiba yaata jedhanii saaxinii bocanii itti qollofanii baharatti darbine jedhanii deemanii isuma kana osoma karaa deeman beelayanii tuma saaxinii lafa kaayanii mana nyaataa seenan tiiseen tokko miskiinni karama sanirra deema jira tik oolotii jedhu dhagaye hey jedheen saaxinii keessa hey jedheen saaxinii keessa een abbooti kas keessa jiru abboo dirqamaan intala kubbaaniyaa takkanatti fuudhuunaan deemani ani barbaadu badala kiyyaatti fuudhi jedheen calisee miskiinticha saaxinitti ol darbeetti cufee hoolota isaa oofatee tare dhagaa sinima hoolota isaa oofatee tare namichaan miskiinticha ol fuudhanii saaxiniin kawaa takka quban qabne baharatti cim wayta namni achi ay deebi'u hoolotii oofa kunoo innam hoolota namicha abba sila amma baharatti sin darbine saaxinii si qollofne akkami si baat bahara kanatti na darbitanii bahara kana jala seene warqii waan fuudhu wajjaan wallaalee waan mara dadhabee waan afaan beeku jechaaf hoolotii yaasee dhufe jedheen bahara jala jirti hoolotiin hoolotii miti qabeenya adda waan imaanna wallaalchise hoolotima oofee dhufe jedheen marti isii akka jirtuun dhufteetuma warqii bahara jalaa guurra jettee cim baharatti martisi gandattii jaartii akkasitti lafarraa dhabamsiise hunda isii kijiba allaan macaq uf qofaa jiraate uf qofaa jechuu kijiba itti baasee siistamii wanni biyya keessatti deemu karoorri kana waa hunda homa tokko dhugaatti nima wallaahi homa tokko hunda isa kennaa shaa akkuma jara kana agaranallee deemi shaa garanallee deemi shaa malee wanni kun maali jedhee taa'ee hin fakkaru
amma piipii wanni dalaytu nuqofti haajiraan nu malee hawaasni biraa haa dhabamu jirti namticha siistama kijibaan inni dalage argitanii jaartii namaa bichisiise qabaleen illee maa haftiif baharatti dabarse miskiina horii re'ee tiifatullee baharatti dabarse nuqofti cinqamtanii maa haftanii famma dullatti maragara waraanaa oofan dullacha maragara waraanaa saayikoloojii namicha kanaa fi saayikoloojii piipii akkatti wal fakkaattu isinii galaami akkaan isinii gala wannan isinitti mukum wallaahi hin fahamtanillee akkaan fahamtan kijiba akkasii saniin biyyi diigamuun dhibbarraa dhibbatti walii haa gallu kijiba akkasii saniin diigamti biyyi araa jaarsan qabne biyyi sheeka hin qabne sheeka da'awaatii miti da'awaa xabi'iidha abbaan fedhe ni godha da'awaa godhu kana keessatti biyyi tun diigamaa jirti teennee halaallu araara haa buuf nu abboo cinqaan waan fedhe haa bu'u biyyi diigamte jedhee taa'ee naasoyne kana malee ka da'awaa anillee yoo achiin bahe ni godha asillee yoo asee nama shayyoo argina itti harreetuma biraatarraa eegas yoo maadiraakum itti haraa itti nu harree inni gara biraa taru san namni martuun godha biyya diigamaa biyya hawaasa addunyaa keessaa bayaa jirtu kana furmaata godhuufiif silaa biyya jaarsa qabdu biyya ulamaa qabdu biyya waan mara qabdu taa'ee furmaata itti godha osoma akkanatti martu yoo dubbadhe anana hidhan yoo dubbadhe anana marti isaa gol'een isaa irratti diigamaa jira isin wayta jedhu kana fahamtanii isinii galaamiyoonni isinin jedhu kun haala hawaasni oromoon jaalattu qabsooytonni oromoon jaalattu hidhaa jirtuun biyyi sun nagaan argattu jennee qaara isinitti beeksifne ar'allee borullee kana dalagaa namni tokko keessa hin jiru wallahi dalagaa tana rabbittu keessa jira 100% وزيادة ربي تكيس جرا والله دلقا ربي كيس جرتو نجافة مالي نفتو أكملت نجاتي وجدت كيس ديمتين قافتين كيس ديسنتين قافتين كان كيسنين جر ولا أمريكان كيساباتي ولا راشيان كيساباتي ولا تركي مالي تاتي ولا فلان مالي تاتي كانوا نجاتشسو كن اللين قلتو كن مكان الليمتي معركاتي إن ربي سينجرا أكتي أمو فرماتا قولو ربي تبيك أما معركان تقرأي سينتي أكملين من تقرأي ميد أما أمارا ميد أما جرا مرتو قودي في ربين قودي إسان دلقتن فإنقاد أما تابوت يسوس يوجل لجراني تابوت تني ديما تابوني مال قدو ظلمي لولا تابون نجيجا لولا أما أمنتا كيسا مانا يتنسين تابوت باتني ديماني نمجا تابوت باتي وسوق قدسو تيجي نسين تقلتي أسين باتي ماران دوغين تابون يسوس جيتا عجين في الصحون أسوسين جاتو تابوني غرا بيرابو غيرمان يو غرا بيرابو تابوني لين دلغوم ظلمي داكون وني اوله كشباباتني ديمتني ركتني فينجرو ابد ظلم الرا نما ميد الرا نما اجيس الرا نما شد الرا برارتيا مري قد اجرادا وما ادراكم دبيان سنتهمكون كغرين اساني با ان انجب غرين اسا اورومون اصلين امو كان فام سني كلامي كان سني كلام نجازني محروم ويتحاسو إنه كان نما تقولي نما جي قولي نما ميرجا كأنه كفاف فالمننا ميرجا كأنه كفاف فالمننا ماله نما تقولي نما جي قولي نما مير قولي رب إنه أرجع إمبربان والله سبع أمارة اللي ميرو إمبربان يونو سبع أمارة مير أفضل إن رب إنه أنتم سنيجو إنه ما سبع كمو ميرجا أكن أرجعتو أنا اللي أكمل أرجعتو جري اللي أكمل أرجعتو أككيتي يجو ويتكاكا دوكانا إما برا إنسان إنما برا رأكا كيات نجا هلا سافي هلا تيفي جلدسة والمقطة سنيغالا أكان سنيغالا وننو تاتا نمان باي إفنيف بار وننو أما ليفي إفني إيان أولي في سني ما نجا نما نورا فهم قفت هاسوين هلا سافي جلدسة والمقطة تاجي ستما هلا سما جرا muka gubbaa anattu koraa jedha jaldeessi maal jedha muka gubbaa ana malee hilleetti yoom takkaa muka kortee beeyte jedha ich
muka gubbaa bura muka gubbaa oola muka gubbaa taa'a jedhaan jaldeessi hilleessi. Jaldeessi abboo ana malee ati akkamitti muka korta lafa jala galtaa dachii jala galta. Egaa akkanatti wal fixxaa taate murtii mana murtii haa dhaynu jedhan. Eenyuun dhayna jennaaniin hilleettiin harree bira dhayna jedha. Jaldeessi abboo harree miti gara leencaa deemna. Leenci nu qolaa harree bira dhayna. Harreen adli koobii ofii qorqattee jennaan haqa dubbatti harree bira haa deemnu jedhanii ka'an. Dhagaisiima. Harree jedhanii. Illeensi ana muka kora jedha muka gubbaa bula jedha. Anillee jaldeessi ana muka gubbaa bula jedha. Nu murteessi nama haqaa muka gubbaa koru jedhee. Maal jettee harreen beeytanii? Jaldeessi ati lafa teettaa hilleettiidha namni muka gubbaa koru jette. Jaaladhee jedheen jaldeessi. Yoo jaaladhe jedhee jaldeessi achi garagalu maal abboo? Sii miti namni muka gubbaa koru. Akkamitti jaaladhe jettee biraa deemta kun waan hin taane jedhee namni itti sute jab'aan jaldeessaa gaafate dhiisaa jedheen abbaa. Yoo murtii harreen murteessite dhaabadhee muggutaa oolaa jedhee yoo fahamte isiin mugguta osoo bineensota biraa taatee mugguta murtii harreen murteessite dhaabadhee muggutaa oolaa jedheen namni muka gubbaa galu ana murtii harree murteessite muggutaan oolu jedheen tafhamuuna jayyidan akkaan isinii gala.